walii ta'a jechaadha fanii. Kanaafi akkanatti deemaa jira. Tikeettii murachuudhaaf illee sa'aatiin na hin dhaqqabsiisne. Kanaafi namni kun immoo ofan ajjeesaa nagaatti nuun jechaa jira jechuudha. Kanaaf anis immoo gara isaa deemee waan inni rakkate maal akka inni ta'e wanta hundaayyuu isarraa hubachuun barbaada, baruun barbaada jechuudha. Namni rakkatu malee, dhabuu malee, waa tokko ta'u malee lubbuu isaa irratti murteessuu hin danda'u waan ta'eefiyyuu kanaaf waan isa mudate kana ani mootu wanta gargaaruu qabu hin gargaaruudhaaf genzabaanis yoo ta'e yaadanis yoo ta'e yaada isaatiillee irraa qoodachuudhaaf qophiidha. Akkuma argitan kana kinoo karaa Abdii Muktaar deeman jira jechuudha. Kanaaf yoo achi gahe immoo wanta jiru isallee viidiyoo waraabee yoo danda'ee dubbate jechuudha. Namni kuniyyuu danda'ee yoo dubbate yaada jiru hundumaayyuu irraa hubadhe kan isin beeksisu ta'a jechuudha. Kanaadhaafi haala kanaan namni gaafa miidhamne jedhu akkanatti dafee dhaqqabuun qaba kan jedhu ani yaada akkana sammuu koo keessa dhufee deemaa jira. Isinoo maal gochaa jirtu? Egaa namni rakkateeti kan waan tokko ofirratti murteessu malee osoo hin rakkatin osoo homa takka hin ta'in tarkaanfii tokko ofirratti hin fudhatu jechuudha. Rakkinni isaa tokkoffaa ammanii akka nu badhettiyyuu yoo jiraate rakkinni isaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kanaan dura laayivii seeni irratti nama 300tu ilaale jechuudha. Nama 300 fi wayitu ilaale jechuudha. Viidiyoo inni kaleessa gadi lakkise irratti jechuudha. Sa'aatii 9 keessatti nama 10,000tu ilaale jechuudha. Nama 10,000tu ilaale jechuudha. Kana ilaaleentu wal gargaaruun keenya eessatti wal gargaaruun keenya jechuudha. Namni kun gaafa kaleessa nagaa qabu view laayivii seenetu view 300 qaba jechuudha. Guyyaa sa'aatii 9 keessatti garuu view 10,000tu ilaalame jechuudha. Eessaa dhuftan 10,000 kun? Indoo jettanii ilaaluuf ilaaltammoo gargaaruudhaaf immoo maal gochuudhaaf 10,000 kun isa ilaaltan duraan eessa deemtan? Hin beektan ture duraan. Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Egaa namni gaafa nageenya jiru yookiin immoo gaafa nagaa qabu gaafa fayyaa qabu wal cinaa hin dhaabbannu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani osoo inni baran kiyyayyuu dhugee wanti nama obaasisiisu wantoota hedduutu jira jechuudha. View isaa hoo ilaaltaniyyuu view 300 gaafa ilaalamu har'a garuu 10,000 gaafa ilaalamu kunuyyuu akka barakinaa dhugan nama taasisa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf namni kun kunillee ammaararuu danda'a jechuudha. Nama ammaarara. Maaliif kun jaalala namaayyuu dhabuu jedhama jechuudha. Gaafa inni fayyaa qabu, gaafa inni nagaa qabu, nama kana gargaaruu hin dandeenye, cinaa dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaadhaafi garuu ajandaan isaanii baay'ee natti tolee jira. Dhuguma Abdii Muktaarii farakina dhuga jireenya yaadu osoo dhugillee farakina namaa nama hin godhu garaa nama qulqulleessa jechuudha. Fatiyaayyuu homaa hin goone ilmi dhiiramoo farakina dhuge takka homaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf barakina homaa isa hin godhu. Dhugaan komentii isaa jala seenee baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Komentii namni tokko barreessaa fi ture. Dafi dhugii karaa dugda lukkuu faa godhu kan jedhuun illee ni jira jechuudha. Akka biraatti ta'ee namoonni baranii jiranii namoonni tokko immoo baay'inni namoota garuu kan azananii ashaangulliitii boo'ichaa jalatti barreessan illee ni jiranii. Tokko immoo dafi dhugii akkasumallee karaa dugda lukkuu faa godhu jedheetillee kan barreesseef ni jira jechuudha. Garuu Abdii Muktaar biraankii nu godhe ta'ee fi dhugaa ta'ellee hin beeku. Dhugaa ta'eetillee yoo sitti qoose dhiifama sin jira obboleessa kiyya. Garuu hanga fedheeyyuu namni yoo rakkate lubbuu ofii irratti murteessuun gaarii hin ta'u waan ta'eefiyyuu lubbuu ofii irratti hin murteessina. Guyyaa Waaqayyoon addunyaa kana irraa isin gaha jedhee nu fudhate deemuun keenya hin oollu waan ta'eefiyyuu kanaafi hangasii mootii hanga Waaqayyoon nu jiraachise jiraachuun barbaachisaadha. Ni jiraanna. Guyyaa Waaqayyoon isin gahee jira gubbaan kuni nuun jedhe mootii hundi keenyayyuu du'a hin oollu waan ta'eefiyyuu duuti mootii haala kana namni of ajjeese du'u osoo hin taane guyyaa Waaqayyoon isin gaha nuun jedhe nurraa hin oolu waan ta'eefiyyuu hangasii obsaan jiraachuun barbaachisaadha. Namni kamiyyuu ni rakkatas, ni dhabas, ni argatas, ni gaddis jira, gammachuunis jira. Kanaaf immoo yoo gaddanis furmaata ittiin gammachuu argatan rakkina san keessaa bahan furmaata barbaadachuudha malee lubbuu ofii irratti murteessuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu of ajjeesuudhaaf hin yaalina.
of ajjeesuun gaarummaa hin qabu. Yoo rakkates namni rakkina san keessaa ni baha waan ta'eef iyyuu jechuudha. Egaa asilii onnee sabaatillee yaada bareedaa qoodeefii jira. Warroota gara fuulduraa hin duuna of ajjeesuu hin jedhaniifillee yaada bareeda qoodee jira jechuudha. Na waan talkaashaa waanuma hin taaneef waanuma hin rabbaaneef jecha of ajjeesna ni duuna du'uuf jedhanii maqaan ofiitillee gaafa du'an ni dagatama waan ta'eef iyyuu hojii dhiirri hojjetu hojjetanii deemanii biyya galanii qawwee bitatanii lolanii akka dhiiratitti lolaniiti gaafa du'a maqaan isaaniitillee ni waamama jechuudha. Kanaafiyyuu asilii onnee sabaa chaalenjii ajaa'ibaatiin kan fideetiyyii dhufee dhugaa hedduu tokko isa dinqisiifadha jechuudha. Garuu asirratti immootu namni gaafa ni duuna jedhe yookiin gaafa du'e gaafa yookiin immoo yoo arrafame yoo waan tokko ta'edha namni kan nama tokko beeku malee san dura garuu namni nama hin beeku namni nama hin yaadatu jechuudha yeroo baay'eenna. Kanaaf yeroo lubbuudhaan jirru osoo wal gargaarre yeroo lubbuudhaan jirru osoo wal cinaa dhaabbanne gaafa garuu namni tokko waan tokko ta'e jedhame ajandaa godhachuudhaaf waan garaagaraatii fi irraa dubbachuuni faayidaa sin qaba jedhee hin yaadulleedha. Nullee mootii hin fayyadu jechuudha. Warra miidiyaa fayyaduu danda'a maaliif irraa dubbatanii waan ta'eef iyyuu jechuudha. Garuu abbicha du'e sanaaf immootu wanti bu'aa buusnu tokkollee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Garuu abdii muktaar biraankii yoo ta'e malee dhugaadhallee jedhee hin yaadu dhugaa yoo ta'e illee hin beeku. Garuu ani dhugaadhas jedheetu hin yaadu jechuudha. Garuu gocha akkana ofirratti raawwachuun sirrii miti. Namni waan rakkate isatu beeka waan ta'e isatu beeka. Garuu hanga fedhe osoo rakkate osoo dhabee lubbuu ofii irratti tarkaanfii fudhachuun gaarummaa hin qabu jechuudha. Warroonni koomentiidhaan jalatti qoosaa turanillee jiranii namoonni baay'een jechuudha kan azzananillee mootii jiranii. Kanaafi lubbuu kee hin baasiniin jennaan jechuudha jedhananii akka kiyyatti. Lubbuu ofii baasuun gaarummaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kee guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo birootii walitti deemuun turtii gaarii yoo dogongora qabaadhe saanduqa koomentii irratti.